السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منير كينيا كمي إفما جدو أنا بيكتب بديت أنا سنين ولا رجال جدو نتيمو فتني أنا أعرف. يا وكنا كان يدي كم فيانا. يا الحمد لله كمي. أنا دبي مامي توني أرا أجندة تربية كنا توف ديمتي. إيه بيكتب جيتو كوكسة assignment تي أفريقيا بنا جديد بيكتب. ما أتي أدري كي ما هي رجعت ما تكشوا لقيت إنجرا كرو وني راسه مفتشي دبادي قد تيجرتا ما بكي مي إجون راسي. Bakki maamee itti mufadhe maal sitti fakkaata? Duraan dursee baganni Gondariif Gojjamiin hin deemin. Baguma ummata keenyatti deeme kun aslan wanti maxxanfamus wanti maal asirratti ajandaa godhameef deemee maxxanfamus miti. Maaliif Jimmaan Arsiin nafsi ishee tokko obbolaadha, ilmaan Boranaaf Baarentuudha, ilmaan Oromooti, ilmaan Musliimaa. Nama funyoo laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah walitti nu hidhee jiru nu nama tokko foon tokko wanti adda nu baasu hin jiru. Nuti wallallaa islamni jaasa nuyi tokko wal dinna wallallaa wal finna wal cirraa numatu gaafa ormi nutti kaatame numatu walitti ka'ee orma sana ofirraa dhiiba jechuudha. Namni tokkos jidduu keenya galee adda nu baasuu hin danda'u namni tokkos immoo jidduu keenya galee nu araarsuu hin danda'u. Numatu wallallaa numatu araarfama. Namni jechuudha amma inni hadda silxummaakos kullummaakos dhiisee arsii kootti galeera gosummaa maal jedhe alhamdulillah baganni bakka biraan deeme nu gammachiisa hangara kootti baay'eetti gammada maaliif aslan jimmaaniif arsiin tokko walirraa fuudhee jira arsiinis jimmatti kennatee jira kan hin beeku ani jimmillee kan arsiitti kennatee jira walitti hiddisaa walxaxee jira yoomillee wallalee wanti inni adda ba'uuf hin jiru jaarsummaan illee jiran barbaachisu walirraa dhalee jira jechuudha. Isa kan hiddummaa isa kan duraan dhiisu. Daagalee jira bilillee dhugaatti fixadhu. Lammata immoo waa'ee Suudii keessatti hawwiituu ijoollee simannaa jeneraal Kamaal Galchuu irratti qabaman qabsiise. Hayyee hunda keenya sirrifatee hunda keenya madaa'ee gadi baanee iyyiine waan finnee dubbanne amma beektee osoo uummanni ijoollee biyyatti galan sana bakka kufan sana kaasee dhaabuudhaaf osoo jiru ajandaan kun adda maaliif barbaachise bakka kanatti. Okay jedhee miti deemsi isaa akka ta'uun qabu ture. Yaa uummata keenya sababa kanaatiif uummanni keenya walitti bu'ee ture. Haa ta'u malee aan uummatni Arsii na jaallata anis uummata Arsiin jaalladha. Dubbiin akka kana taatee jirti aangoo sanaa kennanii jiru. Akkas nuyyuu gammanne sila waa meeqa ammas nan gammadaan deemsisa. Garuu barruu isaa sanatu nama deessee beektee. Dhugaakeeti. Maaliif nama sitteef kulloo jedhaanii miti inni immoo deebi'ee isa ajaan dhiibuutti irratti ta'e abbaan tabbarra bahee ofii mamoo maal jedha Oromoon alamammaa fidee inni immoo asirratti deebisee yeroo inni maxxansu kunumti tuffinni nuyi qabu mul'isa beektee. Maaliif inni barruu kana deebisee maxxansuu barbaade. Kanarratti baay'ee nama deesse malee baga Gojjamiin Okay dhugaadha. Bakka yaanni kee sirriidha. Dura waan tokkoon siidhaama jechuudha ajendarraa ala kana qofaaf osoo hin taane namni tokko aktivistiin tokko gabbahee yoo ganda namaa tuqee aartanii ganda guutuu hin tuqina kanaan isin hidhaama. Bas anillee kanaanis kan hin jedhu. Amma durallee yoo yaadatte ani gaafa sababa shawaa fi maarree ja'anii akkasitti an jidduu seenee walabummaa fidee tokkummaa fidee dhimmi kun dhimmuma lafatti dhumuu qabu jee feesbuukii egaa guyyaa sanillee atillee ni jirta gaafsan yoo yaadatte dubbii tanaan qabbanayse dubbii caalaa fi sa'id tana karaa seeraatiin walaa gaafannu jennee guyyaa lama sadii invaayitillee ijoollee teessanis godhee ijoollee shawaatillee godhee walitti dhiheessee qabbaneessee jira yoo yaadatte jechuudha. Amma karaa gubbii haa deebinu. Ani waan itti gaddee jira. Pireezidaanti Maamee dura galata isaatiin dubbadha. Yaanni keetii fi yaanni kee garaagarummaan qabu. Gaarii galata namni galata hin beekne harreen ga'u jedhanii. Maameen Oromoo aktivistii Oromoo hunda yoo waliif fiddee pireezidaanti Maamee hin gahan. Gaafa Yoonii Maanyaadhaa, Habtaamuu Bishaawiidhaa, Daawwitii gaafa itti Oromoo irratti bobbahaa turanii asoo sooshaal miidiyaan namni akkanatti namni keenya hawaasa irratti akkasitti bahee wanta hin jenne nama kophaa isaa halkanii guyyaa habashaa akka miixii boolla deebisaa ture jechuudha. Boolla irraa itti bahan jechuudha. Galata qaba. Pireezidaanti Maameen.
dhibbaa dhibbatti waliif galla. Garuu bakki inni itti balleessee wanni kun waan hedduu hawaasa kuufachiise kan inni beektaa waan tokko. Wanni silxee irraa alhamdulillah. Kana jechuun waan iyyuu naarsee bal aan jechuudha na fichisiise. An posti godheera. Ati asoo kana harreetu baraani gizuma sanuu xiinxaleetiin maxxanseetiin jira. Silteenis ilma namaati. Ji'a sagalitti dhalatti. Dhiisi bulookiin godhin haa dhaggeeffatu. Hin godhin anas hin jee. Baalagee akkas heejii koo jalatti namni namni arraa yoo wanta jenne boru qaceela. Ilmi namaa wanta godhin haa dhaggeeffatu. Baalageenis haa dhaggeeffatu. Ayidiyaa tokko miti kun dimokiraasii. Amma ajandaa keetti adeebiin. Amma ani maamma silxeetii jira amma. Maamma silxee kuni nama Oromoodhaaf hanqa inni hojjechaa jiru amma yeroo ammaan tana keessatti. Oromoof hojjechaa jira. Garuu sulxummaa isaa hin waakkan. Kun rakkoon qabu. Garuu aadaa Oromootti gizee gosa lallabatu. Gosotee arrabsitee gosotee deemsatu kanatti badee na fichisiis. Sifin kan na waliin haasofna. Aaduma Oromootu Oromoon gosa kee jibbiiti. Gosa kiyya seenii miti kajo. Akka aadaa Oromootti silxummaas qabatee Oromoo lallabachuu ni danda'e. Akkasi. Sabni hunda walqixa. Oromoon akkasitti ama. Sirni gadaa olaantummaa saba takkaatti namanu, olaantummaa saba takkaa gaditti namanu, olii fi gaditti namanu, ilmi namaa walqixatti aman. Silxeen inni ani gaa hin beeku silxee yoo ta'e dhugumatti Oromoo miti dhiifama gaafachuu qabu. Silxee dhiifama gaafachuu qabu. Saba silxee irraa dhalate duuda isaa jechuudha. Arra akka nama saba san gadaantitti ilaalee ani silxee ja'amurraa gama kanaatti lallabadha jechuun san dogongora. Abbaan fedhe ani sirna gadaatti qorannoo sirna gadaa bakkuma fedhetti yoo dhaqe naaf haa dhufu ani ittiin himatan. Namni gaa haasootti amanu jechuudha. Oromoon walqixxumatti amante. Nama gosti tokkos gizii lallabattu akkamitti hawaasa sanii wajjin gizee jiraattu hariiroon qabdu sanii wajjin walitti dabalameeti gosa san lallabatta. Gizee gosa san lallabatte amma ani akka sirna gadaatti maameen silxee. Gumaan silxeetti yoo gale silxeen gumaa ni baasa akka aadaa Oromootti hin dhorkitu Oromoon. Deebi'ee silxuma deebi'uullee hin dhorkitu Oromoon akka seenutti mirga sii kanniteetti baa'uullee sitti hin dultu mirga isaati. Seera qaba. An seera dhugaatiif siima. Seera caccabaa miti irraa walwalleen asii iyyituu miti. Arra garuu saba irraa dhalate. Saba asiin isa gee. Abbaa isa dhale. Abbaa koo akka ta'e jechuudha. Oromoo lallabachuun rakkoon qabu. Arrabsuu garuu gadaantiidhaan wanta jiruun san aadaa Oromoottis dhorka. Akkas. Gosa himachuun Oromoo keessatti guddifachaan guutu ilma mixii jira. Ilma gudeedaati jira. An takka takkatti sima ilma mixii jira, ilma gudeedaa jira, ilma guddifachaa jira, ilma barcumaa jira. Amma Oromoon waa lamatti ilma guddifachaa kan amma waa lamatti adda baasti. Ilma guddifachaa ilma barcumaa dhadhaa arraabsisti. Ilma dhalte garuu deema arraabsisti garuu maan hanqanuma. Oromoo ija tokkoon laalti. Gizee lallabattu saba kee gantee asuun taane saba keetiif kabajaa gooteeti Oromoo galta. Kun aadaa uumaan qabu. Aadaan Oromoo akkasi. Garuu saba irraa dhalatte saba hundee kee irraa wanta jette arrabsaatii miti. Faarsaa jechuun dhiisii arrabsan rakkoon qabu kuni. Arrama amma silxee maaltii dhaggeeffamaadha dhugaa yoo rabbii jenne. Ati akkana si dhaggeeffame silxee akkasii qaqqabuun san maamma silxeen kun maal ja'a gizee waan kana dhagi.
Egaa atu Baay'ee akkana tokko. aarte. Ani Atu Oromoo sabaa sabalummii wal qixxummatti amantu. Akkana si dhageeffame abbaan saba sanii too. Ati bar saba lallabachuudhaaf saba kee xiqqeessuun abadan addunyaa kana gubbaan humaan jiru sirna gadaattis ati gaafoo mootummaan bultus gaafa gadaan bultus Oromoo keessatti sirna kana hin dhageenye ni jiru yoo ja'an hin jiru wanni biraa. Kanaaf silxummaarraa gama Oromoo lallabachuun heeraa fi seera qaba. Heeraa fi seera ani kun isin jaaladhe isin keessaan jiraachuu fedha. Gosaan lallabachuu fedha jee daarekti lallabachuu qaba. Malee siltee gad xiqqeessee kuulloo gad xiqqeessee kana dhiifama gaafachuu qaba. Oromoo qofaa osoo hin taane. Munir nageessa ani ko ani arsii ta'uu isaatti gosa fudhachuun isaatti na gammachiisa. Kun wanti na gaddisiisu hin jiru. Wanti na gaddisiise amma fakkeenyaaf ijoolleen keenya Awurooppaa fi Ameerikaa fi Kaanaadaa waan argee jiraatan hojjansi achi fudhatanii jiraataa jiru. Kan biraanis biyya Arabaa kana keessatti heerumanii ijoollee lama sadii Kuwaitirraa arganna jarri hojjansi Araba ta'anii jiraataa jiru. Wanti nama gaddisiisu jiru namni of ta'ee of fakkaatee jiraachuun homaa miti. Garuu maa'inni yeroo ati osoo fakkeenyaaf osoo biyyatti dhalateef guddate sun uuma biyya hin taanellee ta'ee itti guddatee itti dhalatee ittiin jiraatee dabarfatee jira. Arrabsuun qabu, tuffachuun qabu. Dhugaa keetti. Amma fakkeenyaaf jimmiif arsii tokko wanti adda baasu hin jiru. Godina isaa kabajuu qaba. Arsii mana isaati. Haa ta'u malee bakka keessaa ka'e sana tuffatee arrabsuu hin qabu. Nuti akkanatti wanti beeknu hin jiru. Inni amma deemsi koo sanaaf miti. Uummata kana sababa waan akkanaatti torbee darbee ta'ee fi uummata kana tokko gochuuf waan akka kana hojjetaa jiraa jira. Erga wanti sana tokko gochuuf hojjete inni hin bittinneesse malee wanti inni tokko godhee hin jiru. Silaa deemsi akkas hin turre. Inni nama baratee nama nu hayyuudha jennee nama guddaa bakkatti kennine waan ta'eef silaa deemsichi akkas hin turre. Namni dogongoraa ammas dogongoree jira. Maammeen osoo ani hin dogongorree maammeen dhugaadha akkuma ati dubbattee waan guddaa nu hojjetee jira. Waan guddaa illee nuuf hojjeta jennee abdii irratti horataa turre jechuudha. Ammallee abdii irraan kutannu. Uummata kana qofa nu qofa miti kan ittiin muufate uummata kana gadi ba'ee dhiifama afaan isaatiin gaafachuu qaba. Angara keessaatiin illee nan dubbisaanii. Amma ani amma akkaataa gosatti galchan sirriitti hin beeka. Uummanni hin galuuf malee ani laayivii yeroo xiqqoo footaniin hojjedha. Amaarri dhufee akkaataa itti dhiisin kan nama kana dhiisiti. Amaarriinu yoo gosa kan lallabate Oromiyaa keessa seenii kan hin beeku jira qabatamaan jechuudha. Akkaataan gizee qabatamu garuu saba keessan xiqqee saba keessan arrabsi saba keessan gadaantii kan miidhaanii miti. Saba keessan osoo hin taane hawaasummaa ati qabdu amma fakkeenyaaf Guraagee haa ta'u Siltee haa ta'u Kambaataa haa ta'u Oromiyaa keessa dhufee galee achi dalagata hawaasa sanatti walii galee aboo hawaasa keessan kana jaalladheeti. Hawaasa keessan kana lallabadhe na lallabaa ilma na goradhaadha. Garuu bakka irraa dhufe san Oromoon ati saba saniiti. Saba san keessan qeeqii yookaan saba san keessan waakkadhu hin jiru. Yoo fedhees saba sana hojiinis jiraate naannoo sanis saba sanis lallabachuu dandeenya. Akkana aadaa Oromoo. Garuu ani amma ndaa'uun karaa jimmaatuun kaasne jimma godina irraa itti dhalatee itti nyaatee itti guddatee haadha isaa gane. Akkaataan amma itti gane kun akkanaa miti. Arsiinis Oromoo bara. Jimma ta'uu Arsii ta'uu. Uummata kana walitti fiduufan kana jedhe uummanni kun yoomuu addan ba'u yoomuu namni tokko dhufee walitti fidu yoomuu namni tokko dhufee adda waliin baasu. Uummanni kun uummata kabajamaadha. Uummata tokko uummata walii wajjin jiraatee jiru uummata ammallee walii wajjin jiraatuuf deemu wanti adda baasu wanti bittinneessu wanti mulaqee abbaan argeemmoo dhufee walitti araarsu maal jedhuuf hin jiru. Ofiif wallalee wal dhiitee ofumaaf walitti deebi'a. Gaafa xiiqii hundinuu walirratti yaa malee walirraa hin yaa. Kanaafuu inni amma uummata kana dhaamsa tokko dhaabadheetii si baha dhaamsa tokkoon si dhaamee baha. Ani wanni nin jiru gosa fedhe lallabachuun Arsii lallabatu Jimma lallabatu Harargee lallabatu Oromoo lallabate rakkoon qabu. Wanni inni ammallee irra deebi'ee kana jiru alhamdulillah silxummarraa bahuun kiyya gizee je'e sheem bakka akkanaan jiru. Kanaaf
siltee gabbahee lammadoo warra godina Jimmaa bakka itti dhalate bakka itti guddate harmatti luuge san dhiifama gaafachuu qaba. Sani ammas deebi'ee ijoollee uummata ijoollee siltee akka Maamad Sa'iid kana fa'aa bar siltuma tanaa akka nama gabraa godhee bar alhamdulillah akka gabrummaa irraa bahe tokko sira waa'ee kanaa siltees jedhu baatee kuulloo jedhus dhiisee ani arsii lallabadhe hojii dilli rabshaan kun ka'u. Bas kuni karaa bar nama gammachiisa. Baay'ee namatti tola. Bas. Kanuma waliif gallaati saanni kee kanaami bakki itti buufatte anis bokkumaan irraa wattaji. Bakka inni uummata nagaa tuqee fi itti rifadhee malee an waan biraa rakkoon qabu. Annatti tola. Ani ararraa jalqabee si koomandoo lallabadhee. Akkas deemsisila akkas ture. Yaa uummata waan akkanaa nuyyuu gammanne ammas gammanneerra garuu bakka dogongoro sanarratti dhiifama gadi bahee uummata kamuu dhiifama gaafachuu bas kan irraa barbaada ammas immoo dhaamsa biraa qaba. Kuuloonis saba qabdi ilmaan kushati irra guddaan Sidaamaa Hadiyyaa warra achi dalagaa dhufu. Seena qaban namni tokko atis biyya Arabaa dalagaa jirta bar anis kuulloo atis kuulloo kaanis biyya Faranjii kan baanii dalagaa jira kuulloo sanuma jechuu bar. Wallahi maal ilmi namaa tokko kuni dadhabina sammuuti malee ilmi namaa anamma akka kootti nama tokko nama ofa jaalladha. An biyya kana akkatti amma fakkeenyaaf an biyyan dalagadhu kana Filipiin jiru, Indiyaan jiru, Neepaaliin jiru, Indoneeshiyaan jiru. Ijoolleen mana tokko keessatti wajjin dalaynu akka obboleeyyanitti mana tokko keessatti kaddaamaa jedhamne waamamna akka obboleeyyanitti wajjin olee jira. Kan baanii ka dalagu kuulloon kanumaa bar. Namni ati amma fakkeenyaaf ati amma dhaabbadhu Bilille Abbaa Jifaar ati biyya Kuweet dhuftee dalagachaa jirta dalagaa keeti kuulloo garuu gosa qabda sanyii mootiiti wanumaa bar. Uummanni Sidaamaa sanis uummanni Hadiyyaa sanis uummanni Hadiyyaa uummanni wanta Sidaamaa sanis dhufee Jimmatti yoo dalagate gabraa miti dalagataaf dhufe dalagaan kabaja akkuma nuti biyya Arabaa dheenee hojjechaa akka biyya Faranjiitti hojjechaa jiru sanima kanuma garuu saba san ani amma Sidaamaafis dubbachaatiin jira jechuudha akka ilma namaa tokkotti Hadiyyaafis dubbataatiin jira shari'aa teenya nu dhorka shari'aan teenya saba tokko gaqqabi zareenyinna ximbinoo dhengada afaan wantaatti illee dabarsu jira Ahmad Jabalfaani Abu Ustaad Abubakar Faan waa'ee kana waan fokkotaa godhe bakka liqimsa dhugaa jechuu qofa osoo hin taane amma asirratti dhugaa keeti ani amma dhugaa fi maarree miti as bahee silxees haa ta'u ijoollee godina Jimmaatis haa ta'u kuulloos haa ta'u dhiifama gaafachuu qaba. Ilmi namaa baatuma sagalii dhalatee ni dogoggoree kanumaan je'aani. Ayyee galatoomii munir keenya yaada bal'aan namni wanna kana yoo hin goone garuu na bakka irraa nyaatee itti dhugee itti guddatee namni ganee baruus kan waan guyyaa tokkooti kana hubachuu qabdu aadaa godhachuu qabdu. Dhugumaan himaaf ani pirezidaantii Maamee Saayibakiyya garuu dhugaan himaaf arra yoo wanna kana gabbaatee silxee fi kuulloo dhiifama hin gaafatin keessaafuu saba dhiisi Oromoo dhiisi Oromoo Jimmaa dhiisi. Yoo hin gaafatin baruus numa ganas arsiis. Jimmaanii fi arsiin masaanuudha moo maaliif wal qoccalu moo maal jedha tokko. Kamiifuu rabbiin nu haa tolchu uummata immoo taa'ee akka namni keenya dalagaa cimaatti jiru dalagaa sanarraa gufachiisuuf assaayimentii nu kennu kanallee rabbiin nurraa qabu munir keenya galatoomi nama lama tokkoof caqaaqee maayii irratti waan hin dhaabu baay'ee irratti dhiifama maayii irratti waan hin dhaabu arsii fi Jimma ilmaan abbaa tokkootti hin beeka arsii ilma Oromooti Jimma ilma Oromooti. Godina adda addaa haa jiraatan malee ilmaan Oromoo ko godina lama jiraatu. An kanatti hin beeka. Dibbeen dho'ina. Wallahi gandi akkaataatti bakka maxxantina waraqaa eenyummaa keetti baafattee of mul'isuudhaaf malee dhiigni kees lafeen kees hiddi kees foon kees tokko garuu hin sardamina waan argitan. Awwama argitan tokko ajandaa guuttanii taatanii
addunyaan baxabbaxina Facebookatiin baxabbaxina Facebooka uma khayriidhaaf kan qaba qofaaf itti fayyadamu sammuun keenya yeroo kana madaamaatti rakkannee dhiphataa ollee dhufnu itti kolfinee achi jalatti akka ittiin of baarsinu malee ajandaa goone uummata nagaa biyya jiru akka ittiin naqnee uummata kana jeeqnuuf itti fayyadamuu hin qabnu jedhee anallee dhaamsa kana dabarsu. Oh manni nama mirkaane waan biraatu waan haasawun guutuudha waan akkanaa kana amma torbaan tana kanuma torban pirezidaanti maammeeti jennaan. Akkasiiti. Jee tokko keessatti assaayimentii afurtuu nu kennama beekte maaliif torbe tokko assaayimentii kanaan sanas jee tokko waan inni raanfadhee jira waa'ee hawwii reefu waa'ee hawwii hawwiin nu qabsiisee yaadde jiru yoo hawwiin qabsiisee ummanni biraatis ni jira yoo hawwii ta'e dhugotti hawwii yoo ta'e ummata hawwii qofa maqaa osoo hin taane ummata godina biraatis maqaa isaaniitii fi footoo isaanii as nu gabbaasuu qaban. Ayyee akkasi. Kanuma waa'ee nama godina takkaa godina fi dhooyisanii godina nama as baasuun wanni kun ad malee. As baasuudha nama afurii nu qabsiise afuran abalu godina maqamaa kaasanii abalu dhume. Laakiin tokko keessaa sarkisanii kana ni balaaleeffan. Tana abadan akka Oromoo tokkotti duraan dhaabbadha. Godina tokko yaante godina sadii ukkaamsuun kuni dhukkuba. Yoo dubbatte jechuu aboo akka mana haaraa oliif baada yoo feetan. Akkasiin jaati kun hin jiru galatoomi. Ayyee galatoomi munir keenya ayyee faatu. Ijoollee qeerroo ijoolleen amma invite gaafata turtan illee mee galmeessaa seenaa boru ati maali baaleetti galteetti eeyyannoo galfatteetti jettee maxxansitee turte mirga guutuu qabdaa maamiti kun nama muufachiisu ifama mallee waan si gaafachiisu hin qabu. Waa'ee leenyu Tifirgee jira. Waa hundaafuu nuti waan biraarraa rakkoo hin qabnu jecha maammee sanarratti Abdallaata Hajii Obsii bakka itti dhaga'ame malee wanti biraa hin jiru. Inni kaan immoo ijoolleen Jimmaa kun maaliif hinaaftii saba galeef hinaaftaniidha wallaahi hinaaf. Nuti tola abbaan fedhe baan fedhe ta'uu mirga guutuu qaba demokiraasiidha. Naaf irratti dubbataa jira malee kunillee ajandaan ta'u. Wal arrabsuun wal cabsuun lafee walii taa jechuun hin barbaachisu sa'aatii kanatti. Dr. Shurrubbee iskii uxaannaana. Bayi kottu Dr. Shurrubbee hin jirtu na jala. Bayi deebi'u kottu. Absee Arsenaal baxbixee kottu seeneme. Deebi'u. Absee Arsenaal si ergee jira daqiiqaa lama qofa. Eessa jaarsi obboleessi keessa jira anallee achitti gala. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. As bayi dubbadhu maaliif dhaqotte? Ma dukkana wayii keessan jira beeyte? Abshir rakkoon hin jiru. Dr. Shurrubbee obsime. Ayyee mee waan irraa dubbataa jiru kana yoo dhagaa jiraatte irraa dubbadhu mee daqiiqaa lamman tokko sii kenna. Okay, duraan dursitee yeroo naa kannuu kan keetiif galatoome ammas duraan dursitee waan takkas jechuu barbaada beeyte? Waan yeroon dabre dubbataa ture takka irratti illee dhiifama akkanaaf gootu asumaan si gaafachuu barbaade si gare. Uumaa rakkoon hin jiru. Kanaafuu ammaan tana fuula uummataa duratti dhiifama si gaafadha. Ajandaa ati guyyaa irraan tana irraa haasoo jirtulleen waa'ee pirezidaantii maammee maaliif kuulloo xiqqeessee yookaan siltee xiqqeessitee haasoo jirta yaada gaariidha. Maammeen yeroo hedduu maaliif inni kun silteedha. Namoonni gariin ammaan tana ijoolleen Jimmaa tan dhugumaan isatti dhiyeenya qabdu maammeen kun akka siltee ta'anii dubbatanii beeyte. Inni siltee ta'uun dhugaadha. Garuu an arsiidha jechuu isaa yookaan amaaruman jeen malee Oromoo bakka fedhe jechuu isaa akka yaadutti mirga qaban fakkaata si gare.
Oromo yoo agarte ani Tigre yookaan ani Gondar minaamin jechuu baate ani Arsii yookaan minaamin jechuu sani akka allaarutti rakkoo hin qabu na fakkaate. Rakkoon qabu waan nutti gammadee jira garuu bakka sanatti jechuun kan itti gadde'anii maaliif of kaasee maaliif isa kan irrajjataadha bakka beektee bakkinatti dhaga'ame kanatti ummata amma inni tuffatee asirratti keessaa baheera alhamdulillah jedhee sana dhiifamaa nuuf haa gaafatu ummata keenya jechuudha. Inni amma ummata siltee ummata kulloo kan jedhu ummatuma jimmaatiif akkas jedhee miti dhiifama gadi bahee gaafatee bagumayyuu bakka biraan deemin akkuma ati amma jette alhamdulillah baguma manuma bahee manumatti galuudha beektee kilaasii tokko keessaa bahanii akka kilaasii biraatti galan manuma tokko keessatti jechuudha. Malee bakka biraa fagaatee kanaafuu ummata keenya arrafame kan. Dhiifama gaafatu dirqama qaba bakka kulloo yookaan silqee keessaa bahee jeesanitti kulloo yookaan qaqqabuu isa akkan ijoollee jimmaa argadhe irratti kulloon tuni beeytee uummata gabra yookaan jimma keessaa buna guuruminaa minfaa uummata jiru jira. Dubbiin sun akkami dhugamoo akkami mee kulloo tana mee asumaanuu waan kulloon tun taate addanuu baasime. Amma jimmaan keessatti akkuma beekamu sabaaf sablammii adda addaatu jira. Kulloo jira. Siltee jira, Guraagee jira, Oromoo jira, Amaara jira. Garuu hundinuu wal hammatee yeroo deemtu kulloon illee Oromoo fakkaate. Jaalalaan Guraageen illee Oromoo fakkaate aadaa Oromoo sana qabatee wallahi dhugaa sitti himuu jira. Hundinuu akka aadaa Oromootti akka Oromoon itti bulutti jechuudha Oromoo fakkaate osoo deemte akka sabni biraa aadaa Oromoo kabaju Oromoon illee aadaa ofiin kabaju. Amma kulloo jechuun sabaaf sablammii jimmaan keessa jiraatu keessaa tokko. Siltee jechuun sabaaf sablammii jimmaan keessa jiraatu keessaa tokko. Amaara jechuun akka garuu bakka sanatti yeroo deemnu ummanni amma kulloo jedhe asirratti ajandaa godhe ummata jimmaanitti arrabsu kun nu biratti kulloo jechuun nama ulfaataa kabajamaa hojiidhaa dhufee akka carraa amma akkan amma fakkeenyaaf ho'itiin hojiidhaaf qaddaamummaadhaa dhufee ka'eetani yoo rabbiin amma fakkeenyaaf bishaan koo minaan koo asitti naa taa'ee asitti heerumee harabattis ta'e maaltis ta'e ejensiyyaa asii fudhadhee asitti jiraachuu ilmaan horachuu anaan illee boordarri akkuma sanatti akka amma kaddaamaa jedhamee jalqaba waamamaa jiru osoo amman ejensiyyaa biyya kanatti argadhee kaddaamaa jedhamee waamama malee madaama jedhamee waamamu carraa hin qabu jechuudha. Ummata jimmaatiin kulloo jedhaa arrabsaa jiran kunis ummanni kun hojiidhaaf adeemu buna funaanuuf ta'e maaliif ta'e adeemu malee nama utuu nuti dhalatiniin dur achitti mana horatanii ilmaan jaraa wal fuusisanii wal wajjiniin yeroo argitullee akka dhagaan jira akka hin dhageetti ammas kulloon tun akka hin dhageetti beekadhu. Kulloon tun duraan gabra abbaa keenya abbaa jifaar minaamin turtifaa uummata jiru jira gartee isaaniidhaaf duraan waan adda addaa. Abbaan jifaarii kulloo qofayyuu miti kan isaan hojjechiisaa turan dhugaa dubbachuudhaaf. Isaan namni isaan hojjechiisiin hin jiru. Asirratti of dhaaduu yookaan akka of mul'isu akkasitti hin fakkaate ifa manaa godhaati. Isaan namumti yeroo sana isaaniif hin ergamin hin jiru. Isaan Oromoo illee ergataa turanii saba biraa illee ergataa turanii. Isaaniif namni hin ergaminiif namni qe'ee isaanii keessatti masaraa isaanii keessatti hin hojjetin hin jiru. Yoo naan illee qaqqabne warri qaqqaban seenaa yeroo nutti himu jechuudha. Akkaataa waa'ee masaraa sanaaf waa'ee akkaataa abbaan jifaar biyya bulchaa jiran sana sitti himuudhaaf dirqama seenaa isaanii barruun kitaaba qaba. Kitaaba sana fideerraa sitti barbaada jechuudha. Akkaataa isaan biyya bulchaa turan, akkaataa isaan jireenya isaanii maatii isaanii jiraachisaa turani. Akkaataa seenaa isaanii eenyutu isaanii hojjete eenyutu isaanii akkas kanatti dubbisuudhaaf barruun ani kitaaba irratti barreesse as nabra soo jiraate sanarraas dubbisee akka dogongorreef waa baay'ee keessa galma barbaachisa jechuudha. Isaan kan amma baay'inaaf kan isaan ergatan amma waa takkan siin jechuu barbaada ijoolleen amma fakkeenyaaf ijoolleen jimmaatuni hogga namni kulloo jeni aaranii sukkara kanaatitu ka'ee 100 gala. Kulloon tun namaa miti moo na gize gargari maalin jaa kulloon tun namaa miti moo maali sababa gize kulloo jaani aaranii fa sigale gize namni kulloo je sukkarra kun ka'ee 100 gala maali rakkoo kulloo jaaniif tun nadi beema maaliif yoo jecha waan tokko natti fakkaatu kulloo jechuun bani adam kulloo keessaallee muslima meeqa jira ummanni kun afaantu albaa beekte dhiifama na of kolchaa siinoo keessan baaseera saati kanallee sana kan barbaadu kulloo jechuun bani adam maal yoo ta'e maal kulloo yoo taate maal rakkoo qaba kulloonis qabri seenaa
Duniyaa irratti maqaa wal waamanii dhageessa. Maqaa ittiin wal beekuudhaaf maqaa wal waamanii jiraachuudhaaf malee namni kamuu addunyaa irratti hafuun jiru. Yoo duunellee hojii keenyatu jannata nu galcha malee kamtuu azaaba galee kamtuu jannata gala. Wanti adda baasuu hin jiru. Garuu asirratti namni kun maaliif haara? Ijoolleen hin aartu bara. Maalumaaf namni akkas jedhaaf malee wanti nama aarsullee hin jiru beektee. Akka amma fakkeenyaaf ati amma jechuudha yoo ati fakkeenyaaf anaan yoo kulloo naan jetti yoo aare jaraanillee yoo ati Oromoo jettee jarillee aaruu danda'u jechuudha. Kun wal tuffachuudha. Maali beektaa kuulloon tuni afaan Oromoo bartee ni jirti moo akkami amma fakkeenyaaf gizee nambar kuulloo jee namoonni hedduun guyyaa tokko waa'ee kuulloo dubbadheen ture. Namoonni hedduun arrabsanii namoonni hedduun keessaan dhufanii waa'ee kanaan jechaa turan. Maalumaaf waa'ee kuulloo kana dubbachaa. Waa'ee kuulloo maaliif itti fayyadamte sitti fakkaata ati? Ati ijoollee Jimmaa yoo barbaaddu kuulloo jettee malee yoo ijoollee Jimmaa. Ani kuulloo namoonni dandeettii kuulloo addanaa baasuu dandeessan addanaa baasaa jeen gaafachaa ture si galee. Ijoolleen hedduun akka uumatti kuulloo tana maqaa dho'itaa. Ani kuulloo tana dhugaa dubbachuudhaaf duraanii naman seene si galee. Ani kuulloo tana yookaan maalin see akka waan gartee beeyladaa wayii maalin see an naman seene dhugaa dubbachuudhaaf arraba wayiin see. Arraba elaa waan inni uummata kanaaf dabarsu waan inni uummata kana dabarsuu barbaadu. Kuulloo jechuun arrabas miti nama jechuudha. Akkuma ati amma fakkeenyaaf Oromoo siltee Amaara jedhamee waamamutti kuulloonis warra dabuub keessaa tokko. Warra uummata dabuub irraa. Amma fakkeenyaaf irra caalaa Jimmaan kan dhufanu yeroo bunni funaanamu kana hin nufu. Buna kana funaananii kan deebi'antu jiru. Kan achitti immoo carraan jireenyaa achitti kennamee rabbiin achi godhee fi jennaan immoo kan achittis mana horatanii ilmaan argatanii achi jiraatanis ni jiru. Akkuma jalqaba sitti sabaaf sablammii baay'eetu jira Jimmaan keessa. Sabaaf sablammiin hin jiraanne hin jiru. Namooti Itoophiyaa ilaa sitti hima dhaggeeffadhu. Kuulloo miti qofa Tigreen jira. Amaarris jira. Oromoo keessaallee kutaa Oromiyaa keessaallee dhugaa dubbachuudhaaf uummata hundatu Jimmaan keessa jira. Ammaan tana waan akkasiin jechuudhaaf uummata Goojjii kanaatu jira. Gondar uummata Jaamoo kanaatu naannoo Oromiyaa kana keessa jira beekte. Goojjii uummata jaaniin tokkotu jira uummata Baa Hammaadu tokko. Bakka gartee makiinaa buufata makiinaa jechuun achitti argamanii Goojjii uummata gisa jaaniin dhufee ba'aa namaa guuru tokko jira si galee. Goojjii gisa jaaniin uummata tokko ka gartee xarafa mannaaraa wayii faadha dhaabbatu. Kuulloon sun uummata akkasiisan uummata yookaan buna gubbaa ba'ee guuruu uummata dabuub irraa dhufee jechuun jirta akkanatti mudatatti isaa. Akkasi dubbiidhaan kanaafuu amma yoo ati kuulloo jettee siltee jettee I am not angry natti tolaan uumaa natti hin fakkaatu. Maaliif banii adanii wallahi nama gaaroota nama nagaa nama ammaa asirratti namni xinneessee waan xiqqaatiin maqaa waamullee miti beekte nama nagaadha. Wallahi yoo dhugaa dubbanneef jechuudha. Namallee dhufee qabeenyaa kee abbaa ta'e si eeguudha. Ati amma fakkeenyaaf asirratti ijoolleen kuulloo maal jedhanii arraba seenii nama arrabsanu kun uummata kuulloo jechuun dhufanillee akkana maaliif zollamanii hin deeman. Yoo ati mataa kee irraa deeffatte nama dhaabbate daangaa kee irratti siifalme daangaa kee seenuudha beektee. Kanaafuu kuulloo jechuun akka arraban taa'es zarii namaa fi sanyii namaa warra dabuub keessaa tokko akkuma numa hamma hiree jireenyaatiif biyya keessaa baanee godaanee dhufne akka shanti beetii namaa dhiqnu jarrillee hiree jireenyaatiif dhufanii buna funaannatanii ji'a 3 ji'a 4 Jimmaan keessa taa'anii akka biyyatti deebi'anuuti. Akkuma nu amma rakkanne biyya hambaa keessatti akka shanti beetiif madaamaa fi distii madaamaa dhiqnu jechuudha. Malee wanti adda godhu. Akkanumatti uummata gabaabsee uummata amanamaadhaa jettee. Rabbiin yoo sammuu keessatti bal'isee dhageessanii kanuma kuulloo jechuun malee wanti biraa hin jiru. Uummata amanamaadhaa jettee uummata amaanaa qabanii waan namni nyaate biran kaayanii jaartii namaatillee yoo namni bira dhiifatee biraa deeme nama yaalaan tuqanii dhungatanii akkasiisu jirta. Uummata amanamaa jechuudha. Isaan uummata amanaa qabu. Jaartii namaa bakka kanatti dhiifamanaa godhi warra jaartii namaa tuqanii minaamii dhiisitis aslan. Yoolle an wallahi dhugaan sitti mabar. Yoolle buna funaanu dhufanii. Yoo ati mana hin jiraanne hanga halkan dhaabbatanii nama haqa kee fi qabeenyaa kee si eegan. Macarrashaa jechuudha. Wallahi maaliif asirratti waan xinneenya goone arrabsina jechuudha. Nama daangaa kee haqa kee eege. Wallahi namni keenya sitti himaan. Qabeenyaa illee geessanii al tokko itti agarsiifnaan namni garagalee harkatti ilaalu.
ofiif funaananii ofiif eeganii ofiif fidanii haqa keessummoonni irraan fudhatu nama qulqulluu jechuudha. Qulqulluu jechuun kanaaf warri amma maqaan gootiin ajandaa gootanii uummata qulqulluu jettanuu moomaa miti qulqulluu jechuun arrabaan. Ana amma dhaamsan uummata dabarsuu qaba. Qulqulluu jechuun kun uummata amanamaadha. Uummata buna namaa namni dhiise nama duubaan gurgurannee jaartii namaa nama duubaan gurgurannee. Kanaafuu qulqulluun kabajamuu qabdi. Ummata nagaa, ummata kabajamaa. Wallahi dhageessa amma ummanni keenya wal tuffata, ummanni keenya wal arrabsa. Arsii jedha, Jimma jedha, Wallaggaa ummata maal jedha wal nyaata miti. Warri jarri barana mana kee dhufanii buna funaannatanii gallaa isa dhufu illee gaafa dhufan firooma kenni dagatan. Wallahi suma dhugaan sitti hima. Gaafa deebi'anii dhufan illee waan biyya jaraa jiru tokko dhiisanii dhufanu. Baatanii achi biyya sanarraa kaasanii baatanii dhufuu fudhatanii dhufu. Ummata nagaa qulqulluu jechuudha. Isa amma namni arraba yookaan waa biraa see nama ittiin waamu namni arraba yookaan immoo waan xinneenya isaa miti. Ummata kabajamaa alana dhufanii yoo deebi'an isa dhufuufillee waan biyya jaraa wallahi waan sitti hima. Dhadhaaf damma dira si baatanii deebi'anii biyya keenya dhufu. Ummata jaalala ummata firooma namaa barbaadan. Ummata wanti jechuudha. Ummata qoynaas hima. Ummata qorii itti nyaatee lafatti dhiisee beene ummata dhiquu ummata kana kabajaa qaban jechuudha. Kanaafuu anammaan tana kulloon irraa kaaftee kabajamuu qabdi jechuudha. Akka saba tokkotti kabajamuu qabdi. Wallahi dhugaan sitti hima ummata irratti na caqasuufan sitti hima sheer godhaa ummata hunda biraan nagaa. Wallahi ani kanun ija kootiin argu. Amma waggaa waggaadhaan mucaa tokko mana keenyatti jar keenya amantaa musliimaa qabsiisantu jira. Waggaa waggaan dhufa wallahi suma wallahi waggaa waggaan dhufa. Nu biratti shaadaa qabate mucaan sun. Yeroo jarri keenya ta'anii salaataniif an du'aa godhan waan rabbiin dhufee ammuma yeroo sun waan tokko kadhattan rabbiin harka keessan keessatti ni kaa'amatti fakkaata. Amantaa musliimaa maaliif jedhanii barbaade jedhanii yeroo gaafatan jechuudha. Amma gurbaan sun waggaa waggaan wallahi mana keenya dhufa. Geessanii al tokko itti agarsiifnaan jarri keenya deebi'anii ilaalu. Ofiif qabeenyaa eegee manaan ga'ee buna fidee funaannate. Jeessa dijja afur ta'ee buna sanallee gadi baasee bakka biraatiin gurgurtu jaruma tiraa jedhee qarshii isaa fudhatee gara biyyaatti gala. Waggaa waggaan dhufa mucaan sun. Biyyallee deemee bilbila takka namarraa hin kutu jechuudha. Akka nama maatiitti amantaa ofiillee dhufee achitti qabate nu biratti qabate shaadaa qabate jechuudha. Nama akka kana afaan jira. Malee amma namni kulloo jechuuma xiqqeenya yookaan arraba seetanii arrabsitanuu miti. Kanaafuu kan jettee namni hin beeknelleen asumaan akka baratu kulloo jechuun uummata kabajamaadha. Uummata amma kulloo bililleen wajji guddattee waan beektuuf takka kiisillee nama godhuudhaaf waan akkasii sanfaan beekanii qabeenya namaa ni eegan jechuun jirta bara dhugaa dubbachuudhaaf. Wallahi dhugaan sitti hima nama nu amma wal nyaannaan sitti hima wal nyaanna dhugaa dubbachuudhaaf jarri garuu al tokko garaa keessa galanii argina si amannaa si jaallannaa si kabajnaa wallahi yoomillee jechuudha nama sirraan tanaa jedhee iyyuu miti jechuudha. Kanaafuu atillee galatoomii aan ajandaan kollee waa'ee kanaati miti waa'ee pirezidaantii maammeeti baga kaaftee iyyuu baga irraan dubbanne galatoomiin siin jedha ijoollee biraatiif carraa kenna. Okay galatoomii. Bye bye. Wanta akkanaa kanaafuu nurraa hin eegamu waan feetan jedha ijoolleen hin haarinaa. Kullo qeerroo gumaa okay obsime Samiraa moo eenyuudhaaf sifan jimmaatiif kenne qeerroo gumaa obsime. Kanaafuu silxee si hojjettullee jechuudha. Silxee yoo sineen jedhanillee silxee jechuun uummata kabajamaati. Dhugaa dubbachuudhaaf. Wallahi nama rabbitti mateellee harka ol qabee gad deebiseellee rabbiin biraa waa tokko hin dhabneeti silxee jechuun. Uummata kabajamaa, uummata jaallatamaa, nu biratti uummata keenyaan akka